Yooyyaa kabajamtootaa fi jaalattoota gadaa diijitaal miidiyaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kana guyyaa har'aa viidiyoo gabaabaa tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Viidiyoonis waa'ee seera yookiin qajeelfama yuutuubii keessaa isa ijoo fi yeroo dhiyoo hojii irra oole waa'ee tax payment informationidha. Tax payment information jechuun galii nuti argannu waan yuutuubiin percentiidhaan nurraa argatu jechuudha. Seera tax payment kana osoo hin guunne Google AdSense akka nuun kaffalle beekuu qabna. Egaa qajeelfama kana erga beeknee akkamitti tax payment information guunnaan viidiyoo kana irratti ilaaltu jechuudha. Step isaa na hordofaa. Egaa namoonni kompiitara fayyadamne kanneen bilbila fayyadamaa jirtan mallattoo tuqaa 3 san tuquudhaan desktop saayitii irratti deebisaa jechuudha. Amma kallattiin garuma foormii guutuutti ceenaa na hordofaa. Erga desktop saayitii irratti deebneeti Google banuudhaan search goonaa jechuudha. AdSense jennee irratti barreessineeti seenaa jechuudha. Achi booda AdSense earn money from website monetization Google jedhee nu fida. Isa kana search goonaa jechuudha. Erga search goonee foormiin kun bifa kanaan nu fida jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota koo wanni beekuu qabdanii namoonni tax information guutanii kanneen biyya Itoophiyaa jirtanii fi biyyoota biraa jirtan garagara waan ta'eef isa kanallee ni ilaallu jechuudha. Egaa mallattoo xiyya qubaa saniin manage tax information sana tumdheeti gara interfeesii tax payment yookiin iddoo foormiitti guunnu geessaa. Egaa sana booda AdSense form YouTubein fida brand safety payment account feedback kan jedhu kana keessa payment tunna payment yeroo tunna immoo waa lama nu fida payment information dhaa fi verification check nu fida kana payment information tunna jechuudha. Egaa payment information argatunniti filannoo lama nu kenna transaction setting kan jedhudha. Setting jalatti ammoo akkuma argitan manage setting ni jira isa tunna jechuudha. Manage setting yeroo tunna manage setting yeroo tunnu isa kana nu fida payment account ID kana nu fida gadi bunne name address jalatti United States tax information kana maal tunna iddoo qalamaa kana tuqnaa jechuudha. Yeroo iddoo qalamaa kana tuqna ammoo ammallee siitaappii biraa nu fida. Egaa siitaappii kana irratti ammas waan guunnu qabna seerumaan hordofaa. Egaa manage tax information yeroo tunnu add tax information iddoo jedhamnu fida yoo kana dura guunnee jiran ammoo waan kana dura guunnee jiran profile address kenna nu fida. Kanaaf isa dhiibnee add tax information tunna jechuudha. Yeroo isa tunnu ammoo qajeelfama ittiin bulmaata YouTube nu fida kan payment tax information jechuudha. Isa kanatti ni amanta kan jedhu isa kana kallattimaan start tax form tunneeti gara fuulittaa nutti deemna. Yeroo kana ammoo Google account yookiin YouTube channel kenna akka abbummaadhaan keenya ta'uu mirkaneessuudha. Password guutii kan jedhu password bifa kanaan guunnaa jechuudha. Password maali? Password email kenna kan YouTube channel yeroo bannu ittiin fayyadamnu jechuudha. Egaa erga password unneeti next tunna step jalqabaa nu fida jechuudha. Tax payment step jalqabaa account natti fayyadamaa jirtu kan dhuunfaati moo kan gareetii yookiin gamtaadhaan kan banatte kan jedhutu isa kanaafuu step jalqabaa isa kana individually filannee bira darbinaa jechuudha. Account nuti fayyadamnu kan dhuunfaati waan ta'eef isa kana tunde gara gulantaa lammaffaa yookiin step lammaffaatti nu deemsisa. Step lammaffaan are you citizen or resident of the United States kan jedhu inni kun ammoo ati lammummaa Ameerikaatti moo miti kan jedhu amma nuti Itoophiyaa yoo jiraanne Itoophiyaa guunnaan no kan jedhu guunnaa jechuudha. Kallattimaan next tun argannoo tunneeti. Sana booda step sadaffaan foormii chaanaaliin YouTube nu kennu kanaafuu isa jalqabaa san tunnee bira darbinaa jechuudha. W8 kan jedhu tunnee bira darbinaa jechuudha. Linkii yookiin foormii taayipii nuti chaanaal YouTube irra fayyadamnu isa kana booda start goone start W8 bin foormii san ergatun ete gara marsaa lamaffaatti dabarsaa. Marsaa lamaffaan tax payment foormii keessaa tax identity dha. Tax identity jalqaba irratti argama. Name of individual erga nu gaafata yeroo kana maqaa keenya hanga kaakayyuu guunnaa. Marsaa lamaffaa irratti citizenship guunnaa jechuudha. Lammummaa keenya guunnaa isa
iddoo jiraannu iddoo paaspoortiin keenya ibsu akkasuma immoo kan Google AdSense irratti guunne guutuu qabna jechuudha. Kanaafuu Itoophiyaa yoo jenne Itoophiyaa keessa jiraan Itoophiyaa guunnaa jechuudha. Inni kun ammoo foreign fi USID or CSN kun ammoo optionalidha. Contain number foreign yookiin biyya biraa kan ibsu waan ta'eef isa kana hin qabnu baay'een kennas. Kanaafuu kun rakkoo tokko hin qabu optionalillee jedha waan ta'eef filannoodha. Itti gara next tullee gara itti darbinaa jechuudha. Marsaa lammaffaarraa gulantaa lammaffaarra kan argamu adreesidha. Payment residence adreesidha. Iddoo ati jireenya kee kan guutuu isa kiliik erga gooneeti country or region of residence irratti Itoophiyaa guunnaa straight address irratti illee biyyuma san guunnaa jechuudha. Biyyuma jirru egaa gulantaa kana jalatti ammoo sadaffaan apartheid suite or etc kan jedhu optionalidha garuu filannoodha. Kanaafuu iddoo apartheid sana erga guunneeti magaalaa postal koodii qabdu osoo ta'e baay'ee filatamaadha. Postal koodii amma magaalaa Finfinnee 1000 Adamaan waan qabdu sun amma hawaasa inni qabdi magaalota biyya kana keessa qabdu guutuu dandeenya. Kun ammoo magaalaa nuti jiraannu guutuu dandeenya jechuudha. Naqamte ta'uu danda'a, Jimmaa, Yaabelloo, Shaashamannee iddoo jiraannu guutuu dandeenya. Kana jalatti ni dhuma postal address is same as permanent residence address kan jedhu isa kana kliik goone next tunna jechuudha. Gara marsaa sadaffaatti nu fidaa jechuudha. Marsaa sadaffaa payment information kan itti guunne jechuudha. Tax treaty kan jedhamu. Egaa marsaa sadaffaa jala tax treatyidha. Karaa salphaadhaan suitable kan ta'e noodha waan ta'eef kana jalatti noo tunna jechuudha. Tunnu kanaafuu next tunna achi booda. Egaa amma gulantaa arfaffaarratti argannaa. Gulantaan arfaffaa ragaa haga ammaa guunne document previewdha. Document preview kanarratti ragaa haga ammaa guunne maqaa keenya wantoota hunda kan check up goonu isas karaa kamiin ilaalla kan jedhu pdfdhaan kan jedhu kana I confirm that I have received kan jedhu erga tunneeti next iddoo jettu san click goona jechuudha. Confirmation bakka jettu san right erga gooneeti. Amma marsaa shanaffaarra kan jiru marsaan shanaffaa ragaan haga ammaa guunne kenna ta'uu isaa xaalaan nu beeksisaa jechuudha. Kanaafuu ragaa kana hin mirkaneessinaaf your signature kan jechuun sadarkaa yaadaatti mirkaneessinaaf yes kan jedhu tunneeti jechuudha. I am the person name in the tax identity section signing this form kan jedhu guunnaa. Sana booda maqaa keenya kan legalize ta'e kan paaspoortii warqaa eenyummaa keenya guunnaan gakaakayyuu jechuudha. Google AdSense irra akka guunne ta'uu qaba. Kana sirriitti beekuu qabna. Kun ammoo achi booda magara marsaa jaffaatti deemuuf next tunneerraa gara marsaa jaffaatti kan deemnu akkuma argitan ariifadhee ibsu jira. Gara marsaa jaffaa irratti jalqaba irratti yeesii tunnaa achi booda ammoo ragaan kun kenna ta'uu fi waliigaltee mirkaneeffannaa jechuudha. Waliigaltee kanaan next tunna erga jalqaba irra yeesii tunna I am providing kan jedhu eeyyuna dhiyeessaa kan jedhu ragaa kana irra dhaabbadheeti kaffaltii kan karaan irraa eegamuun ni kaffala kan jedhudha. Sana booda marsaa kana jalatti go paperless recommended kan jedhu yaada furmaataa inni nu dhiyeesse yeroo dhiyoodha. Kun ammoo ragaan nu dhiyeessu karaa paperlessidhaan yookiin warqaadhaan osoo hin taane karaa imeeliitiin akka nu gahu kan mirkaneessinudha. Isa tunnaa jechuudha. I accept the paperless delivery agreement kan jedhu isa tunnaa jechuudha. Sana booda submit goonaa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota kennaa marsaa jaffaa irratti tax payment bifa kanaan guunnee acceptance argannee jirra. Karaa salphaadhaan wanni ulfaatu hin jiru approved nu godhee jira jechuudha. Nu mirkaneessee jira. Kanaafuu foormii bifa kanaan guunnaa jechuudha. Tax payment banneet yoo ilaalle yeroo baay'ee karaa salphaan argachuu dandeenya. Kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa digital miidiyaa akkuma argitan marsaa jaffaa irratti tax payment information kenna xumurree jirra. Galatooma horaa bulaa deebanaa. Namoonni chaanaalii kana subscribe goone subscribe gochuudhaan yaadaa fi gaafii qabdallee jalatti naa dhiyeessaa.